Hordoftoota kiyyaa jirtu nagaa keessan anis jira nagaa kootii galanii gooftataa tola. Akkam jirtu nutis jirra. Kunoo rifeensi guyyaa lama nurra ta'e guyyaa lama. Rifeensa hiikkachuun jechuudha kun kaleessa hiikame. Kun kaleessa hiikame. Kunoo asiinis fuuldurri hiikameera muluusaa argitanii. Kun maasiin duubatti har'aaf hafee jira jechuudha. Kun innaa har'a ganaan kana hiika. Dhugaa rifeensa hiikuun baay'ee ulfaataadha. Innaa hordoftoota keenya kunoo rifeensa akkasiinii guyyaa lama natti xumure waan isin jedhe naamantu wiigiin kiyya harii tokko. As argitan wiigiin kiyya amma akka baay'atu akkasiin ani dhugaa dubbachuudhaaf duriyyuu rifeensa hiikuu hin beeku beektu mukaan wiigii isaati rifeensa mokoyyuu hiikuu isaan beekuun ture. Innaa akkasiin rifeensa hiikaa jira isiniin jedha. Kottaa maa rifeensa hiikuu na gargaara. Dhugaa kaleessa gimmaasha kanan hiike. Har'a gimmaasha kanan hiike. Kun alaasiinis jira gimmaashni kana shimeen jira. Innaa akkasii akka rifeensi kommoosheedhuma kanadha. Dhugaan irraayyuu fixe wiigicha jechuudha. Inni kun amma kanatu namaaf kanammoo yoo robbi jedhaadhaan an xumura jedheen abdii qaba. Innaa hordoftoota kiyyaa akkana isiniin jedha. Wanti isin jechuu barbaadu ijoollee waa'ee kaargoo na gaafattan jirtu eessarraayyuu jettanii. Iddoon ani irraa dhufe Beeruuti. Xiqqooshii sagaleen irra jira. Hoossa. An kanan dhufe Beeruutidha. Kaargoon moo qaraxa kaffalteettaayyuu jettanii qaraxa hin kaffalle ani. Tokkommoo maantiin isiniin jedhu qaraxa hin kaffalle qaraxa malee hin baase kanuma waan tokko kaffale bichaa malee qaraxa hin kaffalle jechuudha. Kanuma akkana koppii bakka andaraashaa guyyaa tokko bulee waanuma akkasii malee wanti uffanni kiyya ilaalame uffata bittinii fidde uffata addisii fidde jedhanii qaraxa narraa kutan hin jiru tolumaan baafadhee jechuudhaan. Kanaafuu gaaffii keessan isiniif ta'a jedhee tana yaada. Asumaan viidiyoo biraan hojjedha jedhee yaada. Viidiyoon kun gabaabduu waan taateef asuma ammaafan ittiin himnee jedheen isiniif wanni ta'ee jechuudhaan. Isinitti himuu barbaadeetanii jechuudha. Innaa akkasittiin yoo tola ta'e warri waraqata barreessifattani meeshaawwan barbaadan bitadhaa kottaa achi. Warri birriidhaan ta'e garuu itti dirribii isin kaffalchiisu waan ta'eef hin bitinaa waan elektiriikiidhaan fayyadamtani jechuudha. Garuma warri akka keenya kana imbaasiidha waraqanni tola isinii barraa'e mootummaan akka tola isinii baasu tola isinii barraa'e waan barbaadan bitachuu hin dandeessu meeshaa elektirooniksii jechuudha. Innaa kana isiniin jedha bittanii baarmeela keessatti yoo naqxan yoo kaartoonas ta'e jalarra naqxanii gubbaarra immoo wanni naquu dandeessu jechuudha. Garuu amma tokko hin fattashu amma tokko waan achi keessa nama beeknu arganneefi malee hin fattashus yoo tolas ta'e yoo hin fattashu mi'a. Dammoo achi yeroo mi'a fidattanii dhuftanii achi sin gaafatu warri hin baasii maal qabdu maal fuudhattanii galaa jirtu kara biyyaatti jedhanii waan sin gaafataniif waan bitachuu barbaadan sana bitadhaati itti himaa jechuudha. Waan bitachuu barbaadan sana achirratti isinii barraa'uu qaba. Waraqata biyya sanaa isinii barreessan irratti maal akka qabdan meeshaa akkamii akka qabdan birdilisii yoo qabaattan maashinii yoo qabaattan kaawuyyaa yoo qabaattan kaawuyyaa tokkoon qaba lamaan qaba. Distii yoo qabaattan distii manaan qaba jettanii achitti galmeessisuu qabdu. Achitti hin galmeessisne taanaan asitti zimmettanii fiddanii dhuftu taanaan isin kaffalchiisu jechuudhaan. Kanaafuu jennaani achitti waan meeshaa fuutanii dhuftan barreeffadhaati kottaa duraa isiniin jedha
hordoftoota keenya laayik sheer gochuu hin dagatiin. Ammas immoo gaaffii qabduu ta'e na gaafadhaan isiniin jedha. Kun rifeensi kiyyaas akkasiin kamaa jira. Inni akkana isiniin jedha. Tole. Bye. Like share gochuu hin dagatiin. Bye bye.